abdatanii naanne samiidha murtaniire Oromoo waboko yaadde sadiidha dhuftaniire. Sodaate adeele lakin sobda irrande samore aleel tamo sodaate adeele lakin sobda irrande samore kaleessa kalooke aleel tamo sodaate adeele lakin sobda irrande samore sheekuyaa kaleessa aleel tamo sodaate adeele lakin sobda irrande samore lagay sagaleeke aleel tamo sodaate adeele lakin sobda irrande samore sheekawween wal keessa aleel tamo sodaate adeele lakin sobda irrande samore mututte billaaku aleel tamo sodaate adeele lakin sobda irrande samore jagalaana shiishii aleel tamo sodaate adeele lakin. Hashama arkafune kabajamtoota fi hordoftoota daawwattoota maatii Gadaa Show kataatan hunda keessanii fi maatii chaanaalii kanaa kan taatan kallattii hundumaan subscribe share like gochuun kan nu faana nu cina dhaabbachaa jirtan guddaa galatoomaa isiniin jenna ulfaadha isiniin jenna. Irratti dabaluudhaan torbanoota kana keessa gaddi ilmaan Oromoo hunda irratti deddeebiidhaan wantoota hedduun taatee guyyaatti ta'aa jiru irratti ilaallate namooti baay'een gaddaaf siqiqii keessa galanii gadda isaaniillee daandii ittiin ibsatan dhabuudhaan irraan kan ka'e manatti ol galuun dhukkuba qoricha hin qabnetti taatee jirti. Garuu haa ta'u akka kiyyatti illee gaddan qabu ibsachuun barbaada. Inni tokkoffaanis boqochuu artistii mootota artistootaa kan ta'e Dr. Alii Birraa kabajamaa ulfina qabeessaa fi simboo qabeessa jaallatamaa uummata Oromoo birattis Waaqa birattis nama jaallatamaadha jedhee kanan abdadhu lubbuun addunyaa kanarraa boqochuu isaatti guddaa gadda guddaa keessa taa'eeraadhaan yeroo kana isin faana dubbadha. Irratti dabaluudhaan torbanoota kana keessa biyyoota addunyaan osoo ilaaltu kan ilmaan ishee daandirratti fi bakkoota adda addaa keessatti dhumaa jirtu ilmaan Oromoo lixa Shawaa Cobii yookaan aanaa Booset magaalaa akka Meettaa gidduu kanammoo kan argitan magaalaa Mandii keessatti gaafa roobii aleellaa dirooniidhaan uummatitu lubbuudhaan baqatu namooti lakkoofsa hin qabne yoo dhuman akkasumas hojjaa duraa yookiis jimaata jechuudhaan kan ilmaan Oromoo irratti aleellaan naholee magaalaa Biilaa keessatti raawwateen lubbuun namoota lakkoofsaan naannoo 100 olitti lakkaa'amu godina Wallagga Lixaa olumatti qabaan isaanii namoota 200 ol dirooniidhaan dhabneerra. Tajaajiltootaa fi hojjettoota wangeelaa hojjettoota manneen amantaa garaagaraa dabalatee bakka buna dhuganitti aleellaa humnaa oliidhaan kan dhuman gaddaaf jajjabina maatii isaaniif qabnu gadda keenya keeteenye jajjabina maatii ilmaan Oromoo jalaa miidhaman hundaaf sagalee jajjabinaa asiin dabarsuu fi barbaada. Maaliif ofii kiyyaaf illee dubbachuu hin dandeenye wanta salphina wanta hundi keenya ofirraa dubbachuu hin dandeenye wanta cufti itti yaadde wanta cufti itti gadde himachuu dadhabne nama nuuf jalaa dhaggeeffatu illee dhabnee ka jiru ilmaan Oromoo haleellaa humnaa oliin karaa saasaa haftee kan humna qilleensaan ilmaan keenya nu jalatti dhumtu guddaa nu gaddisiiseera. Sagalee dhabne tokkummaa dhabne baay'inni keenya danuudha. Garuu maal goona wal dhaga'uu dadhabame maatii keessatti wal dhaga'uun ulfaachuudhaan kan ka'e maatiin bakka 4-5 tolleera barana keessa Oromoon immoo harkaan wal hiriire osoo jabaattee tokko taatee garuu galgala tokko duraan bulu waggoota 27 darban keessatti wantoota hormi nun goone wayyaaniin nun goone mootummaan Abiy Dr. Abiy waggoota 5 keessatti ilmaan Oromoo 1000 lakkaa'aman kaan kaabatti fe'e kaan biyya keessatti kaan biyya godheeraati kan inni dacheen irraa dhabamsiise kan argine dubbanna malee kan hin argamin dhume immoo lakkoofsa hin qabu. Uumaa gochuun hin danda'amu. Inni tolitti fe'e ol baachinu kun ta'uun hin turre ture osoo tokko taanee irra ta'e osoo ol hin dubbanne irra ta'e nutu bal'eesse karaa har'a quba kaan borimmoo seentii jedhame
mana keenya qaawwaa keenya nuti ibsan. Ilmaan Oromoo yoo jabaattan, yoo falmattan, yoo ol taatan, yoo ol ijaartan, roorroo kana ittistanii saba keessan qofaaf yookaan naannoo biyya Oromiyaa jiru tokkichaaf osoo hin taane gaanfa Afrikaadhaaf illee darbitanii waraana jabaa ijaaruu dandeessu. Dirree waraanaatti dabalamuun keenya shakkii hin qabu. Kunis maaliif yoo jettan lolaa barachuu, barachaa lola yoo kana hin taane barachaa du'aa barachuun hiika hin qabu. Yoomiyyuu jechuudha. Min Ingiliziidha kun hiika dhabeessa. Barate hedduu jira. Hiika dhabee bosona keessa jira. Dokteerii meeqa caakkaadha. Baay'ee salphanne uummati keenya. Beekaadha kan jennu as goreechi goree uummata gurgura. Akka taanu waan taanu wallaalle. Baraaf barreen dhufa. Baroota hundumaa keessatti guyyooti kun akka dhufan kanatti hin darbu. Bara barri dhufee warroota amma saba gurgurtan kun boolla xanfaa dhabdu. Isiniif wayyoo, isiniif nan gadda. Gaa maal goona sirrii asumaan godunfootti hin deema. Torban dhuftu keessa qabadhii bal'inaan irratti isiniif dubbadha. Amma miira gaddaaf dhiphina keessa taa'een sagalee kana isiniif waraabe ulfaadhaa horaa bulaa. Maatii Dookter Aartist Halee Birraa firoota isaa firiyyoota isaa wasiillan isaafillee jajjabina guddaa nama akkasumas uummata Oromoo jaallatamaa kanaaf Dookterii keessan mootii hartii keessanii dhabuuf keessaniif guddaa jajjabina warabbisiif akkana jedha. Jajjabaadha Rabbi biraa nutti hin banne Waaqa biraa nutti bade miti. Nama biraa nutti bade kun immoo hin dabarraa hin ceena kaleessarra miti. Kan nuyi keessa jirru kun yookaan kan ganaa dhufu kun kan dabarsine hin jaalle. Waa hedduu dabarsine dhumne waan ta'eef booddeetti hin taru. Jala muraa beekaa morma keenya laanna isin qalan illee isin qalan illee booddeetti hin deebinu gara fuulduraatti waliin jirra. Jabaadha horaa deebinaa nagaan nuuf bula. Samore koti kochisiisi adeeltamoo sodaate adeele fakkiin sobdaa samore babattee kee qarii adeeltamoo sodaate adeele fakkiin sobdaa samore loliina lolchiisi adeeltamoo sodaate adeele fakkiin sobdaa samore akka baatee durii adeeltamoo sodaate adeele fakkiin sobdaa.